jennaan farankaa keetii indii gamta farankaa kee barbaacha eega dhufe gaafa farankaas biraa dhabe indee makaa maalee gare tokko lammaffaa immoo innumti farankaa kee fuudhee jennaan ati ni kaayidhatte sun abbaa manaatiif jetteetta gaafuma dura moo nan bitadheette gabaadhaan bitadheette moo akkuma shunkurtiitti moo abbaa manaati hittaniirume jetteeti kanatti ni kaayidhattu maaliif jennaani dhiirarra kaa'e malee dubartiirran keenya dubartii hojjetachuu mirga qabdi seera eeggattee hojjetachuu kuufachuu mirga qabdi mirgii farankaa kaffalanii ni kaayidhachuu kan abbaa manaati malee kan dubartii ta'uu hin dhageenye nu waan akka rasiis quban qabnu amma eega bitannaa ta'e nan bitadheetti moo abbaa manaati jettee wajjiniin jiraataa jirtire. Namti sun otoo godhatus akkuma kana. Baatii lamatti deebiftiif waan inni baase baatii tokko lama keessaa fiddee deebiftiif waan sana caalu dachaa sanaan booda maallaqa si gaafata waan ta'eef yoo cimmee wama xiqqoo siti yoo ni kaa godhate gaafa baatii lamaa dachaa sanaa deebisteetti taa'ee maallaqa si assabuu malee sanaan booda ofii yoo dhabillee irraan kaatu dalagaadha bullee yoo qabaatillee kan saana qoxaaxaramu garuu osoo namni haadha dadhabduu wayii qabaatee yookiin dhukkubsattuu wayii waan gargaaruu irratti dirqama ta'u qabaatee kan haadha ofii kanaaf irraa ergu ta'eyyuu lola erga eerumti akkamitti maatiidha ergita isa jedhu bultiiwwan xixiqqoo akkasiituyyuu irra guddaa waan maallaqa irratti xiyyeeffatu bultii namaa diiga. Nuti dhugaa dubbachuufi jiru duniyaa dhiisnee akiraadhuma yaa rabbi nu tolchi jechuudha deebineerra. Hayyee mee muslima dubbadhu hayyee galatoo mulfaadhu nasra. Nasra biyya kam jirti? Ani Saudiin jira ustaas. Okay. Hayyee muslima dubbadhu biyya kam jirta mee? Rakkoon ijoollee wal diiguuf rakkoon namni akka fuudhan ilmoo tokko itti wal biratti dhiisanii yookaan utuudhuma ilmoo yuun argatii wal diiganuuf yoo biyya keessaa warri biyya keessaa yoo jiraattan immoo baay'een barbaadu warri biyya keessaa yoo jiraatanii maaliif jennaan irra caalaa biyya keessaa warri magaalaa baadiyyaan nagaadhaan jira irra caalaan isaa rakkoon hin jiru jechuu miti rakkisaanis hin jiru jechuu miti. Namni yeroo rakkate yoo nagaa rabbitti wajjin dabarsaara eega xiqqishoo ija banatee wayyaa'e dafee wal diiguutti maaltu achi fiigsaa jira maaltu achi gara sanatti achi dubbii gara sanatti jallisee jira isa jedhu yoo manni hin toliin bakkeen hin tolu ijoollee hattuu bakkee jiru kana haadha gakkeenni abbaa gakkeenni beekaa bakkee jiru haadha gakkeenni abbaa gakkeenni hayyuu bakkee jiru haadha gakkeenni mana gakkeenni waan manni gakkeenni bakkeedhaa eeggataa jira addunyaan. Waan haadhaaf abbaan gakkeenanii yoo bakkeedhaan wanni hamaan jiraate mana gakkeenni yoo bakkee waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh yoo bakkeedhaan wanni gaariin jiraate mana gakkeenni waan manni gakkennu eeggataa jira dhaloonni eegerees warri biyya keessaas yoo jiraatanii baay'ee gaariidha mee garuu dura muslima isarraayi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam ustaaz? Alhamdulillah. Ustaazi baay'ee sin jaalladha sinin kabajaa rabbiin umurii keessan nuuf dheeressu. Ustaazan dhaggeeffachuu man dhufe malee yaada kennachuun dhufne. Hayyee tole galatoomii hayyee ulfaadha. Hayyee umul khayr mee eessarraayi maal agarti waan nu jedhaa jirru kanarraa maaltu raasaa jira zabana dhiyeenyaa kana maa inni raasaa jiru maal wanni raasaa jiru maaltu bultii raasaa jira dhabni raafne qabeenyi maa raase mee natti dubbadhu mee umul khayr eessarraayi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaam warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee ustaaz umriin keessan umurii arraagesaatii ol rabbiin nuuf sanillee jiraachisu. Wallahi daawadhuma keessaniif sabrii keessaniin hadha geenya jirra rabbii gaditti. Wallahi sinumaan hadha geenya jirra sinumatti sabarree jirra. Dursee warroota biyya Arabaa jechuun immoo shamarran batalee shamarran biyya Arabaa jechuun harree ba'an itti fayyamtu beektanii ustaaz. Harree ba'an itti fayyamtu jechuun shamarran biyya Arabaati. Wallahi laaziim. Maali harreen ba'a baattu tokko hin dadhabdin se'u namni kaanillee. Harreen ba'a baattu abadan baatteetti jedhameellee galata biraan qabu ustaaz. Maatii biraallee hamma tokko maatiinillee gaafasin gargaaraa dhaxxanii booddee kanarra maallaa taate jedhu gaafasan harka duwwaa galtanii maallaa taate jedhu. Wallahi hadha yoo of yaadatanii keessaallee of hin qabne maatiinillee bor maallaa taatedha.
asii galatan qabnu maatii biraa galatan qabnu deebinaan immoo akka shamarrummaa keenyaatti abbaan manaa nu ergatellee maatiin nu ergatellee gara rabbiitiinis wanti kun shari'aadhaanis hin jiru garuu maanne jireenyuma hin jijjiiramne diinii rabbiis cabsinee dhufnee atu akka kanaan teenyee ilmoo daannee rabbiin biraa galata qabna. Tu akka kanaan teenyee ilmoo tokko lamaan daanne rabbiin biraallee galata qabna. Waa biraa yoo dhabne. Wallahi laaziim. Garuu alhamdulillah rabbil hiree keenya taate. Isiniyyuu jettaniitti nashidaa keessan keessatti. Wallahi rabbiin akka hin danda'a. Akkuma isaa beekuun illee wallahi nashiiduma keessaniin illee sabarree maal jennee waa hunda dandeenye jirra. Ammas illee kanallee wallahi irra deddeebinaan batalee dubartii biyya Arabaa keessa kan jirtu isinillee yeroo baay'ee jettaniitu. Ammas illee irra deddeebi'aa kanuma du'aa rabbitti nuu kadhadhaa. Wanti nu qopheeffannu waa tokko duniyaa kanarraa wallahi maatirii jireenya yaadna natti hin fakkaatu ustaas. Rabbiin illee itti galma Aje anselan iyyeen iyyuu jedhan qaalichi tokko anselan iyyeen iyyuu silan iyye ganamanni iyyatu sin hin deeminin bareechee amman danda'u tokko akkasini hin deemne akka rakkin kun dhufaa jirtu nan beeka maaliif jennaan dirqama bultii jaarrachuun dirqama bultii namni itti wajjiniin ijaarratan immoo dhiifamaa wajjiniin egaa mukuma hoppisoon qabetu yeroo garii hamma mukti Oppison qabu yookaanis immoo xiinxanii nyaate wayiitu isin jalaa ta'e jechuudha. Dubbiin hanganaman iyyeen iyyuudhaan ijaartii tokkotu namni afaan keenya beeku adagahu akkam beekutti gaa of rarraaseera. Ijoollee tokko haasaa dhowwanii haasaa wallaalchisanii ijoollee yeroo siinii waa gaggaarii waan kanaa mari'anna jette isaan immoo haasaadhuma ijoollee sana fidanii ibichatti cuunfanii rakkisanii jennaanii maal ijoollee jaartiin kun fira fagoo itti dhufanii natti fakkaata. Maal ijoollee duuti ammaasii faayiliin isaa jala goree jette gaa ijoollee shabaabammaa kana tasaasaa'uun waliin natti fakkaatu. Faayiliin nama jari nama lubbuu fuudhuu ilmaa baluu shabaabayyuun fuudhe. Maali faayiliin jaartii kana jala goree naan isinin aarsee jettan achumaan funyoo fudhatanii ba'anii jaartiin. Funyoo fudhatanii ba'anii ennaan egaa dhiisaa adu'anuyyuu eega funyoo fudhatanii ba'anii adu'anuu ennaan yennaa jirri turanii dhaqanu jaartiin funyoo miilatti hidhatanii bakkee keessa taa'uchi kaalatti fidanii. Hayi maa akka kanatti du'amaa jennaanii egaan akkam beekutti du'eera kanaan duran du'e galeen akka itti du'u beekamoo kan biraa jedhan an akkanitti beekutti du'eera. Akkatti beekutti immoo kottuun ajjeese jedhan an akkanitti beekutti du'eera. Akkatti beeknutti hedduu haasaa baane akka rakkoon kun dhufuun beekna waan si dhibu yeroo ammaa kana keessa waan isin dhibu hundi keessanuu warra deemee achi jirurra walii deemuudhaaf karaarra jiru tuusilaa bakka eejensii wantuma namaa gadi baasuu itaadhaaf malee tuu viidiyoodha waraabanii sin agarsiisanii nama sodaachisa inni asii achi haa jiru. Ijoolleen xixiqqoon tun an dhaqee keessa dhaabbadhee keessa deemee ilaalee nan arganu jirri. Keessa deemee ilaalee waan adeemuudhaa kaa jiru mootuu agartanii biyyumti arabaa achiyyuu gahuun shakkiidha biyya arabaa kan biraa oomishan malee waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatuh. Isaayyuu utuu dhiirri deeme galiin isaa biyya fayyadaati. Waan hunda fayyada. Kan isii immoo galiin isaas nu miidhaa. Isiis miidhaa. Biyyas miidhaa. Shari'aas miidhaa. Waan hunda miidhaa walii akkas ta'e laa. Warri biyya tafe silaa dubbii kana bakki itti haasaan warra biyya tafe raayyi. Hayyee tolee galatoome ulfaadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ustaza wanni ani irraa dubbachuu hedduu amma waa'ee dubbii isin kaaftan kana qofallee osoo hin taane anillee sooshaal miidiyaa kanarra jira obboleeyyan hedduutu na dubbisaa yeroo hedduu karaa amma heerumaa fi waa'ee kanaa osoo hin ta'ini obboleeyyan teenya yeroo hedduu wanni isaan rakkatanii fi warra abbaadha.
haadha ijoolleen biyyaa eegabaateen booda dhugaadhaan hunduu ka biyyaa baanee haadha fi abbaa kenna warra kenna maatii kenna gargaaruu fi garuu yoo nu biyyaa baan umriin kenna nurraa deema osoo abbaa gaarii qabaannee nu hunduyyuu ilmootii waan manaa baateef nuuf manaa baate haa ta'u malee ati waa godhadhu jedhanii abbaa jabaa abbaa nu gorsu osoo qabaannee nu dhiira biraatitti yommuu heerumu ne fuula ittiin kenninu maaliif abbaa jabaa waan qabnuuf jechaadha. Kanaafuu yeroo hedduu wanni nu cinqamaa jirru maatiidha. Ijoolleen hedduu na dubbifti yeroo hedduu maatiidha kan rakkisaa jiru. Hadiisni hedduullee nu qaraanillee dhageeffatallee jirra. Amaanaa haadha fi abbaa nu jedha hadiisni hedduulleen. Akkasumas hadiisni akkuma ilmoon abbaa fi haadha ofii kabajuu qabdutti haqni immoo hadiisni illee ni jira. Haadha fi abbaan akka ilmoo ofii eeguu qaban jechaadha. Kanaafuu osoo wanna kanarratti namni nu gorsu jiraate anamma dhugaa dubbachuu fi namni maatii nurraa gorsu osoo jiraate jedha sa'aatii ammaa kanatti. Maaliif yeroo abbaan akka ilmoon intalli durbaa deemtee umriin osoo irraa deemu mallaqa ergi kana godhi mana nutti ijaari inuma goona barnu. Kana godhi yommuu nuun jaaniitiin yeroo hundaa nu mallaqa warratti erginee amata 3-4 dalaneetiin yoo waa takka harkatti hin qabaatiin yoo heerumnee dhiirsi amma nu heerumnu kunillee mallaqa as kenni kana godhi yoo jedhu waanuma san goona maaliif abbaan keenna akka nu jabaanu akka nu ofitti amanuu qabnu akka nu mallaqa harkatti qabannu akka nu waa goonu nu gorsaa hin turre jechuudha. Innillee nurraa fuudhaa ture. Dhiirri tokko yoo dhufeetiin hin qalbii teennatti illee taphate akkasuma goona. Shari'aan immoo kan jedhu shari'aan intalli durbaa dalageetiin ni dhiirsa haa bulchitu kan jedhu hin jiru. Garuu warri kenna akkasumas immoo nu warra kennanii kabajnaa ni gargaara wanna dandeenyu garuu osoo isaan nurraa gorsitanii kanuma jedha wanna yeroo hedduu namni akka dubbatu fedhu namni isinirraa nu inni dhagahanii nurraa hin dhagahanii meenu siistamuma akkamii itti fayyadamnee warra keenya gorsuu dandeenya. Nu takka biyyaa baane ijoollee obboleeyyan hedduu qabna ijoolleen hedduun akkuma nu biyyaa baane san obboleeyyan teennallee barnoota dhiisanii akka biyyaa bahan fedhan maatiin gariin. Maaliif eega nu hiree qabanneen booda nu hiree keenyarra fookasii goona. Ijoolleen ol guddattu immoo barnoota isaanii addaan baaftee addaan dhiiftee biyya arabaa dhuftee isaan haa gargaartu fedhan maatiin hedduun. Akkuma isaan nurraa haqa qaban ilmoolleen haadhaaf abbarraa haqa qabdi. Mee haqa kenna kana haqa ilmoo dubaraa haqa ijoollee tan hadiisa kan mee namnummaan hadiisni daawwaa hedduu osoo nu gootanii osoo maatii keenya nurraa gorsitanii yoo nu mee abbaa kiyya haqa kiyya naa eegi jenneeni yoo nu abbaa fi haadha keenyatti himannu nuun dhagahan akka waan nu shari'aata kan beenu akka waan nu hadiisan beenu abbaan si abaara abbaan akkasi godha jiran abaarillee yoo isaan qaban maatiitu ergaa biyya alaatti ijoollee geessoo fi abbaadhuma afaanatti ergataa jira isaantu ergaa jechuun mariidhaanii. Amma ilmoon takka isin gargaara jettee eega biyyaa baateen booda haadha fi abbaa eega gargaara jettee maatiin mari'attee biyyaan baate booda hin baana biyyaa maatii keenya hin gargaara. Garuu maatiin hedduun akkuma maatiin gaariin jiraatu kuni maatiin hedduun eeganuu xiqqoo dalanyee waa gargaarreen booda ilmoo siyyaas kennadhu mallaqa lafa wayii sii bita. Waa sii godhaa kana sii godhaa hin jedhan. As kennidha. Hin quufan mallaqa. Ijoolleen gariin immoo siistama mallaqa itti ergutuun hin beektu. Amma yoo nu mana baanu biyyaa yoo baanu mana warra kennaa mana ijaarra jennee yoo baanu ji'aan mallaqa itti kennu osoo hin ta'in maatitti wanna wacii itti kennanii takka nama jabatti mallaqa kennanii hoodhaa mana ijaaradhaa jedhaniini wanna dhufaniif iqqidii dhufanii san osoo itti guutanii biyyatti deebi'anii heerumanii ahlan wasahlan. Abbaan mallaqa as kenni jedhaan mallaqni ni bada. Ilmoon intalli durbaa umriin isii jalaa deemti. Yeroo takka hireenni dhufti ni heerumti. Akkuma abbaan itti guddise san akkuma abbaan jabaadhu mallaqa akkatti qabadhu hin jedhuun abbaan gariin. Kanaafuu yoo dhirsi tokko dhufeetiin itti heerumee as kenni mallaqa jedhuun eeshi jetteeni mana arabaa dalaydee ammallee akkuma abbaa jiraachifte san jaarsa ofii jiraachifti isiin. Maaliifii abbarraa baratte? Osoo abbaan jabaan ilmoo ofii akka isiin jabaattu, akka isiin mallaqa yoo dalagatte harkatti qabachuu qabdu, akka isiin uf kabajuu qabdu, akka isiin mabtii ofii kan shari'aan kenneef eeggachuu qabdu osoo barsiisee osoo gorsee abbaa gaarii ta'ee dhiira biraaf mataa gadi hin qabattu isiin sila.
Garuu abbaan gaheetuun akkan na abbaan gaariin akkas godhaa hin jiru. Yeroo amma sa'aatii ammaa kanatti namni dhiirri dubaratti taphatee jiran dhiirri akkana godhee jiran san hedduurra namni osoo fookasa godhee ilaalee abbaa fi haadhatu ilmootti taphataa jira. Saniif mallaqa akka ilmoon ofii walitti qabatu akka ilmoon ofii dhiira qofa mataa gadi hin qabanne shari'aan haa ta'u malee intalli takka eega heerumteen booda abbaa ofii akkuma kabaju san dhiirsa ofillee akka kabajuu qabdu ni beekti. Garuu kana jechuun dalaydee isa jiraachisuu miti. Kanaafuu abbaan warri keenya osoo nuu gorsitanii osoo itti nuu himtanii osoo wanna kana maatii keenya wajjin mari'attanii akka haadha fi abbaan keenya wanna rakkoo nuu keessa jiru nu taradda'anii akkana ilmoon tee rakkoo tana keessa jirti. Mee ilmooti yoom dhageeffadha. Salaamu alaikum akkam nagaha maa mallaqan ergin jaan. Nageenyi akka himal biyya laatti erguudhaa fi irra caalaa maatiin kan inni jajjabeessu yookaan kan inni hamlee ta'uuf ijoollee durbaati moo ijoollee dhiiraati? Ijoollee dhiiraatii hin qabne irra caalaan. Ijoollee durbaati. Yeroo hedduu ka biyyaan baatee maatti. Dhiirri yoo dhaqetti erguu yookaanis hooma akkanaatiif jecha jechuudha. Dhiirri durbaati. Hatta abbaan tokko osoo jabaatee ilmoo dhiiraa ofii osoo ilmoo dhiiraa ofii kara biyya abbaa ergeeti abbaanu akka intala durbaa ajajee mallaqa as ergi jedhuun san ilmoo dhiiraa ofiitiin hin jedhu. Garuu amma ijoollee hedduu jira. Anillee sooshaal miidiyaa irra ijoollee hedduun naan mari'ataati. Biyyoon takka dhuftee amata 6-7 dalaydee biyya ambaa kana warraa mallaqa ergatte malee ofii hooma takkaa hin goone. Kana bira ammoo isin abbaa kiyyaan amma heerumuu fedhe jettee yoo isin bultii qabachuu fi maatii wajjin mari'attu namni heeruma isii sanitti hin gammanne jira. Maaliif yoo isin heerumtee mallaqan ergitu akka duraatitti bultii ofiitirra fookasa gooti. Osoon heerumin dura obboleettii ta'e waa mijaan ijoolleen hedduun. Ati osoon heerumin dura obboleettii ta'e dhuftee haa dalaytu jedhanii. Maaliif intalli ol guddataartuun barnoota dhiiftee akka maatii ofii jiraachiftuuf jechuudha. Yeroo namni hin dubbatu malee rakkoo kana yeroo hedduu uummata keenya irra kan jiru. Maatii keenya galatoom Rufayda minitii kennii fi daqiiqaa kennii fi hayyee galatoom Ikraam ergaan kee akka jirutti dhaqqabee yaadannoo qabadhee amma wal qabataa wayiiti gaa dubbiin keenya rimaadhaa. Yookaan Muhammadleeyyuu bakkuma qaban iyyuu qabu jechuun agarsiifti. Hayyee galatoom Ikraam keenya eessarraayi? Ikraam eessarraayi? Anduwaan keessa jiraadha amma wanni dubbii tana kaasee fi yeroo hedduu namni waan kana irratti hin dubbatu akka isin maatii keenya nurraa gorsitanii fi proogiraama kan addatti qabatanii wal qabataadha jedhati wal qabataadha dubbiin biyyi jaalallee nyaachisuun dirqamaa miti yoo abaluu maatii gargaaruunis waanuma jiru namicha Moojaan jedhamtu dirqamaa miti bare isumaayyuu immoo maatii gargaaruu balfilees hin mormines miti yoon. Maatii gargaaruun utuma jiruu jettee bar akkanuma asii gallee akkanuma bultiin jaarranii barbaadan maatiin kun siin jedhaa jirti malee abaluu mannaa abaluu wayyaa oltarneetiiviin akka kanaan jiru. Almuhim hayyee galatoom ulfaadhu Ikraam keenya mee raanii daqiiqaa 3. Hayyee galatoomaa isinillee. Raanii jirta? Daqiiqaa 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah bakka jiraatanii alangani haasa'uu danda'u eengaddaa takka baaseera. Alhamdulillah sagaleen kun ni jira. Jira. Jira miti sagaleen kee. Ayyee. Ayyee galatooma. Ulfaadhaa hammuma kanayyuu dhuftanii yaada nurraa baasuudhaa fi akka waan keessa keenya madaa keenya nu fayyisuu jirtu nutti amilee keessa hin jira sagaleen kiyya ustaazii. Jire. Rufayda illee dimtee? Jira sagaleen ni dhagahama jira. Dhagahama. Muwaaz kana galchi Rufayda. Muwaaz kana galchi luulaa booddee na seenu. Galatooma.
أما إسني دندام إرجع ربي سبحانه وتعالى دندتي ساتني هنجي وانجه جيني تكوسي وني هنجي كينيا دندي نيو جراتي أستاذي نوجيرا مدافوني جران نقولتي وجراتي أني كليس به إلا أن كليس به إتميد أمي أرجع أسينجيني متي نو هنجفوني كليس باني وقوتا بيا نمات في تأني جرو dhaloota isa siichi dhufee ka'ee yeroo hammaatti haala ittiin isiin kaan dhukkubaan qabamtee isiin kaan miila cittee isiin kaan fooqirra of darbitee isiin kaan bishaan waan meeqaan ofitti naqxee isiin kaan gudeedaa waan meeqaatu itti qaqqabee ustaazii ijoollee nuyi mana namaa dalagnu kanatu nutu irra caala irratti qammasee argetu beeka nutu keessa jiru kanatu beeka. Garuu inni garaana gubatu keessa ustaazii isii ani kaleessa biyya ormaatti qaaqilamaa otoon jiru obboleewwan xixiqqoo mana keessa jirtu ala as deebisanii erganii jennaan ergamtee kan daganaa waggoota dheeraa dhuftee ani humni gaafa na dadhabe amma fakkeenyaaf obboleettiin tiyya yookiin isiin xiqqoon yoo Khadiijaa yoo taate yoo isiin suni Aishaa yoo taate barakaa Aishaatiin akkanan jiraataa jiraa jedhu. Elaa isiin raanii waggaa 20 nagadde sun irraanfatame abbaaki. Isiin waggaa 20 laffa'aa turte sun dagatamtee isii haaraa lafaa xobbee ka'aattu sana ergatamee barakaa isheetiin ishee akkas na godhaa jirti kalaas isiin sun dagatamte. Isinii galee irraanfatamte maalirra hin oolfamtu. Maal kaleessa naa godhaa turte akkamitti naa godhaa turte maalirra na oolchaa turte na uffisaa turte na ijaarte jechuun hin jiru. Waan isiin kaleessa umurii isii achitti biyya namaatti dabarsise sun waan takka namni isii dhagatu hin jiru. Intalattii isii xobbee umurii xiqqoo barriyaa baate san gandaganaa akka waan madaabaraa fi yuuriyaa isii ta'anii eeggatu. Isiinoo yoo baasan abbaa fi haadhaa deeggaraanuma dhattee kaatee obboleessa isa sanaa fuusifti isa kanaa gooti isa sanaa gooti. Yoo isiin illee gaa'ela nin qabadha yoo jirte akka waan inni dhaqee gaa'ela sana qabattu sana waan isin ajaa'ibu. Hanga isa fuusiftutti, hanga isa guddiftutti, hanga isaan bakka geessutti, hanga isaaf waa gootutti faamiliidhaan akka isin gaa'ela hin ijaarranne gufuu itti ta'a. Innumti obboleessa garaa takkaa baate sun jechuudha. Waa'ee isaatiif yaada. Waa'ee siidhaaf hin yaadu, umurii isiitiif hin yaadu. Garuu nu yeroo keenyaatti alhamdulillah keessatti bilchaanne ijoollee barnoota dhiiftee kaatee yeroo kana teknooloojiin baay'ate mobaayiliin yeroo jaraatti akkana harkatti jiru kana teessee diinii sii barachuu dhiiftee. Laayiviin maalii fi daqiiqaa 4 qofa qabda jedhaa jira. Beefaan ilaalaa qoy. Yeroo gubbaarratti keessan daqiiqaa 4 qofa isin mul'isa. Kanaafuu hanga isinii danda'ame wanni isin nu gochuuf yoo danda'amu yoo ta'e akkuma isaan isin nashiidaa duraan irratti nasiyaa dabarsanii ennaan ta'anii dhaggeeffataa sanatti hanga isinii danda'ame silaa akka dhaloonni inni hamma dhufaaru kun akka biraatti hin bahee akka kanatti hin baanetti utoo yaaltanii jedheen yaada. Malee inni sila keessatti bilchaatee waan goonu hin qabnu alhamdulillahi rabbil aalamiin inni dammaqee diinii isaa barannee jireenya keenya rabbumatti gannee jiraachuutti jirra. Garuu dhalootuma siichi dhufu sanaafuu furmaata yoo godhamee chukote. Bareeda jira bara ustaazii. Galasoo. Okay, asii akka hin mul'anne waan argimas ta'u ija koo dura qabeetii akka hin agarre godhaara. Haya bakka mee bahi kali bakka. Ayyee.